Dugi sa Marian. Abas dugi. Agesa wanne Mage. Talli ke salim bare dinu. Dugi fiti ke sama. Dem ga bajrai. Tahu itu kira-kira kau, kira mana? Kira-kira kau, dasar. Apa Cina sih, kira-kira kau? Aku Marianne gootanii itti ragaa baatu. Tole? Haa ta'u abbaa koo akkasuma jettanii godha rakkinaan qaba. Tole. Yeroo nutti gaarti deemne wayii. Hin deemne balbala cufeeni hin deemne rakkinaan qaba. Deemaadhuma na eegaa Himatamaa fakkii dhugaasaa ol nama seensisi. Himatamaa fakkii dhugaasaa. Guyyaa gaafa 19/4/2001 lakkoofsa galmee 304 mucayyoo Simalee Beekaa jedhamtu dirqisiisanii gudeeduudhaan himatamtee jirta. Gochi kun sirriidha? Dhugaa miti. Ragoota fakkii irratti dhiyaatan ol naa seensisi. Ragoota fakkii irratti dhiyaatan gara. Amantiin keessan maali? Kiristiyaana. Tole, harka keessa fida, harka keessa mirgaa sirra kaa'ama. Kana garri dhugaa baana. Kana garri dhugaa baana. Hin jallistu. Hin jallistu. Maqaa Waaqayyootiin. Maqaa Waaqayyootiin. Jenneerra. Jenneerra. Bakkee dhugaa. Tole, bakka kana waan dhuftaniif beektu? Nan beeka. Duraan dursa gurbaa himatamaa kana wajjin firooma yookaas jibba walirraa qabdu? Firoomas hin qabnu, jibbas hin qabnu. Tole, wal duraa duubaan guyyaa sana waan na ta'e tokko lamaan naaf ibsa. Tole akkas ture. Aduu facaasaa dhiya keessa sa'a 4 ta'eera. Halkan dhufee balbala natti rukute. Ati eenyu jennaan keessummaa galgalaa naan jedhe. Yeroo kana mucaan koo baheetu ka'eetu balbala bane. Yeroo inni balbala banuu fi ol seenee mucaa koo Simaleetiin na jalatti gudeede. Tole, gaaffii qaxxaamuraa qabda?
Asirratti waan gaafachuu barbaadu akka isaan jedhanitti yeroo mana isaanii deemetti balballi isaanii banaa ture moo cufaa ture moo isaantu keenyarraa banne? Tole halkan keessa sa'aatii 4 balballi koo cufaa ture. Inni rukutnaanin balbalarraa banne. Keessumaa halkanii jennaan. Halkan sa'a 4tti balballi banaan hin jiru. Gaaffii lammaffaan gaafachuu barbaadu akka isaan jedhanitti yeroo ishee gudeedu mana isaanii deemetti qaama ishee irraa miidhaan geessisee jira. Kan akkasa maaddeessu. Waan baay'ee taatetti hin jirtu. Ijirratti waan kana hundumaa hojjete. Baay'ee miidhamteet na jalaati. Miidhaan qaama ishee irra ga'ee jira. Ni ga'eera sirriitti. Tole lagaa lammataa seensisi. Jireenya beekaa. Tole bakka kana waan dhuftaniif beektu. Duraan dursa gurbaa kana wajjin firooma yookaas jibba walirraa qabdu. Tole guyyaa sana waan ta'e tokko lamaan wal duraa duubaan naaf ibsi. Guyyaan isaa kibxata galgala sa'aatii 4 booddeedha. Ana abbaa koo fi obboleettii koo taanee irbaata keenya nyaannee haasa'aa turre. Utoo haasa'aa jirru sagaleen wayii balbala banee nutti galee. Yeroo kana abbaan deemiti ilaalimee jennaan gaafa inni ilaalu balbala samana keenyas banee nutti galee obboleettii koo si malee jechaa fiigaa ol galee nu jalatti qabachuuf jedhe. Kana dafnee qabachuu ni dandeenyerra jechuudha. Gaaffii qaxxaamura qabda. Asirratti waan gaafachuu barbaadu jalqabuma yeroo mana isaanii deemu akka isaan jedhanitti balballi isaanii banaa ture moo cufaa ture moo eenyutu keenyarraa bane? Nuni balbala keenya hin cufne. Ture banatee fiigee moo nuti gale. Jalatti qabachuuf kee obboleettii koo machaa'ee ture natti fakkaata yeroo sana. Afurri isaa gaanii jedha. Fiigee moo dhufee nu jalatti qabachuuf balballi keenya hin cufamu jechuudha. Gaaffii lammaffaan gaafachuu barbaadu yeroon akka isaan jiranitti yeroo mana isaanii gudeeduu deemetti qaama isheerra miidhaan geessisee jira. Akkuma inni sila sinii ibsuu yaaletti mucaan kun gaafa ol galee machaa'ee ture. Baay'ee machaa'ee ture. Sana booda dhufee fiigee nu jalatti qabachuun isaa miidhaa irra geessisuuf ture yaadni isaa jechuudha. Garuu waaqaaf galatu gatii aanis abbaan koo mana jiruu fi obboleettii koo hambisachuu dandeenyeerra qaama isheerra miidhaan hin jiru. Qaama isheerra miidhaan hin geenye. Ragaa sadaffaa si malee beekaa rincicaa onnaa seensisi. Si malee beekaa. Tole waan iddoo kana dhufteef beektaa? Duraan dursaa gurbaa kana wajjin firooma yookaas jibba walirraa qabdu. Fakkiin jaalallee kooti. Tole wanta gaafatamtu tokko lamaan wal duraa duubaa naaf ibsi.